deebinee ji'a 4 kafan kuma jaha guyyaa an qabamu san isaan na dhossanii waan meeqa godhaa turan na dhufee beeku qubiillee fudhannee jirra kana amma namni dhumateera yoo an kijibe naafi faashin shuwaat isaan waliin hojjetta beekuu dandeetta namni biraas beekuu hin danda'a. Huqubii ji'a kan nu fudhannee jirra ji'a kana atillee hin fudhata bakka qara namni 10 ture namni 10 guutaan jiru nama 6 moo 7 naan jedhe guyyaa an qabamu kana akkasuma akka huqubii fudhatanii akka birrii suuqii ittiin banuu barbaadanii guyyaa 6 birrii 6,000 kana naa qabadhaani inni kun waan irraa adda bahee waan of danda'eessu waan biraati birrii huqubii birrii 6,000 mataa isaatiitti birriin inni naa erga inni naan jedhu naa bitata nama inni mana waliin galuu fi anaa dhufanii qorsa biraa bitataniif isi beekan birri 200 300 haga 800 dhufaa bitatti ijoolleen birrii kana keessatti wacii mataa kiyyaayyuu irra darbee wacii mana keessaayyuu waa baacee cufaanii isinii galee waciin kaffalu duruma itti himi kiraa manaa akkan kaffalletti himee inni amma wacii isii 4,000 jedhu birrii 675 uffata shii inni irraa qalabadheeni ifa manarratti bilbilinaan live irra jiraani Facebook keessa abbaa barbaade nama amantu haa kennattu waliin herreega goone haqa isii yoo narratti hafe galchaa fi jedhaa jira Dubaan keessa namni ati amantu kamilkii wajjin maa haqa kee kanatti hizaabu jira naseenu an obboleessi kiyyallee isa waliin akka deemus isa birallee dhaabatee dhimma kan akkanaa dubbatuun barbaadu an ummata Oromoo amma Dubaan keessa namni jira sin jedhe baran kana naa dhageeffadhu seeraan dhiifama odoo obboleeyyan qabu waan hunda qabu gizee isaa himadhu naan jedha ofii cabsee ofii isaatiin jala deemee dhufu yoo haqa kiyyate biilota guddatu jiraan biilota san qabatee kakatee an dhara hin dabsu jedhee waan hunda kakatee ummata Oromoo afootti isin afoo taa'ee herreega akkana isin mul'isa herreega akkanaa godhu barbaada isin afoo barbaada malee duuba milkii lafa milkii baru fi ijoolleen si sodaatti guyyaa ijoolleen Dubaay guutuun si sodaatti bara abbaa giddii faa sabboonaa faa jaalolii kee faa hedduu dhufanii si sodaatan biltu bara alhamdulillah uwwa rabbiin nu kenne kana laal takkatti man dawwaltee galfil naan hin jedhani an garuu obboleetti tiyya akkasiin maqaan banneef taa'ee achi dalagattaa rakkeen qabu galtee yuun dubbatini ka jedhaa ture anaaf siira kunoo meesin hin jenne haa jettu maaliif dalagadhu waliin dalannaa achitti illee hin daladdaa galtee yuun dubbatin jedhaanii ture mee naan hin jenne haa jettu naaf hojjirtaa fi wallaahi milki naan jedheera akkatti naan ijoolleen qoricha kana hin bittu hojiin kun gabbu'a maqaateetiin bitama booda ijoolleen kun nu bira qoricha kana bituu hin danda'ani galuu kan kee hadaraa kan kee hin dubbatin asumarraan si hojjechiifna onlaayiniin akkuma doon waliin hojjetu hojjettaa naan jedheera malee si hojjechiisa waan naan jedhe tokkoyyuu hin qabu. Maa nuuf hojjetta maa nuuf hojjetta malee maa nuuf hojjetta achitti hojjedhu obboleetti sandeetti mana qabattee haa hojjettu meeshaa rakkee qabu waa barbaadu kabalaaf jedhee obboleetti santeetiin illee dhiibin waa meeqattimee jiran garuu akka dhaga'uu hin dandeenye. Sani milkii akka miidiyaa irra dubbachuu dide kun dhuftee bira jirti wal baradhaan jedhu sani dhaqeeti ilaalme. Isaa miti saniin as viidiyoolee hedduu waliin hojjanneerra aniifati milkii doktora jedhamti miti laayivii seennee waan hedduu dubbanne achi hojjannee guyyaa milkii namni beekullee maalaati keessatti nu beekaa bare jechuun biyya galteen qaxxi jettee heerumteen adhammootu ulfa shani homaa garaa kun ammootu anaaf ragaadhaan inni ammoo dhugaa haa dubbatuni wal faana kun amti ji'a sadeedha laal ji'a sadi ta'uu maaliif ol mormina viidiyoodha alaalaa jedha viidiyoo ragatu jira laal maaliif ani police station deeme wabbaan warqaa police station ilaalee baasuu dandeenya gaafa ji'a jaffaa bulii jaati dalagaa kana eegan gaafa ji'a sagalaffaa bulii shanii qabamte walitti meeqa ji'a sadii eenyulle kana herreegee beekuu danda'a nan as keessa jiru viidiyoo nagel seenaa deema laala viidiyoo dhumaa ka gaafa wuyoo hin jalatti waa'ee dalagaa beeksisu. Ubaate bisin dhaqa laala kiyyanarra gubsiise. Milki garuu sobdeedhaan ile dhugaa hin fudhadhaani borusii barbaadeessitii beekiin si galee waan tokko والله جسدي ولين دلنا سيكك أسمع سيكك قلال كله والله جسدي جيمنا إلال هاري كلا ميرا كيس كوهي حسابني جرا ترتمي جعل ما حسابني تر
ji'a lama sabdanii ka ji'a lama fudhatte erga nasabini asi ji'a sadi teettan jechuudha. Oduma nasaabin ji'a sadi teenneen birri ji'a lama sanis herreega goone malee biraa. Sagalaffaa amma eegalle. Jechuu hawwii bakka. Hawwina galte jechuudha bakka. no hawwina galte ji'a lama bare ji'a sadii na bira daladdee ji'a lama biyya turte. Ji'a laman turre eega biyyallee galee milkii. Laali gaafa galte gaafa miidhaa guyyaalee gaafa ji'a sagalaffaa bulii shanii hidhamtee gaafa kudha wayii hin jira wannaa asirra gachufee baasisanii maxxasuu danda'a. Gaafa kudha afurmoo shanii galte ji'a sagalaffaa. Har'i dammoo ji'a kudha lammaffaa kun hojiinaa kun miidhaa. Ji'a kudha tokkoffaa laal ji'a kudha tokkoffaa bulii kudha tol amma ji'a lama already horii agaltee jechuudha. Ji'a lama. Okay, amma akkana godha hayyee. Ati ji'a sadii jetta isiin ji'a shan jetti qixxatti araarama ji'a afur godha. Atillee ji'a tokko gati atillee ji'a tokko gati. Ji'a afur gochuun hin danda'amu bare. Ji'a sadii daladdee wallaahi billaa asirra isin kakadhaa quraan fidee kunoo deemaa laala viidiyoo gaafa isin daladdee turte. Gaafa ji'a sagalaffaa bulii shanii qabamte siin. Ji'a sadii yoo ta'e mee qooyawwi qooyme. Ji'a sadii yoo ta'e Video milki oro ofi Dr. Ibnan Jalakati gaafa hojii kana beesnu dhaqaa laala deema video laala koota guyyaan sunin baawaan ta'e guyyaan sun ajjala nu barreessa ji'a kam keessa akka eegalle jechuudha promotionii. Ji'a minuusii irraan godhina mucayyoo birrii isii ji'a shan yoo taate ji'a shanii isii hassabaa fi yoo ji'a sadi taate ji'a sadii akkuma Dr. Naafiin jedhe haqa jara lamaaniitu barbaanna waan ta'eef irraa gadirriisnee araarsinu jiini haa hassabamu ji'a sadi yoo ta'e birrii ji'a sadii haga bira jirtu haqa isii mudattiileen haqa isii inni isaa kafalu ji'a shaniis yoo ta'e haqa isiiti waan irraa muramuuf hin jiru jechuudha. Kan akkasitti waa'ee ji'a osoo walii galanii bareeda. Kun ajjala barreessan ji'a jaaffaa gaafa bulii ja'a immoo bulii shanii viidiyoo kadalan gaafa ji'a sagalaffaa bulii shanii milkii waa takka sinjaa yeroo takka jecha takka qofaan sinjaa micoo tana ogummaa irraa bartee jirta jaartiin ta'e amma ragaa baatee atis kalee deebitee aareeti malee ogummaa isirraa akka bartan dhibbaa dhibbatti amantee jirta. Ji'a afur gootee fi kannituufis rakkoo hin qabu. Maallaqni akka himamuttis ji'a takka kuma kudha shan dhaabbatu ni xumura. Dhaggeeffatu ji'a tokko rakkoo qabu. Dhaabu Dr. Asli waan jeen bira deemna. Ji'a tokko rakkoo qabu. Obsi yeroo takka ilama geeffatuutti hin jiraame. Kaleessa mana keetitti waan biraa jettee anaatu qaxara jettee deebitee aareetii jette. Amma garuu jaartiin ta'e anaafisiitu eegalee jette. Ati sadaffaa dhufuu kaa jaartiin ta'e ragaa siif baate. Haqa rabbiif dubbanna. Amma waan dabre dhiisi. Ogummaas biraandiis irraa fudhattee jirta rakkoon qabu. Isin karaa biraatiin rabbi haa razaqu. Isin qofaa miti miliyoonni jiraatus rabbi riskii rabbi harka jira. Haa gabaabsin. Ji'a afur godhiiti. Atu ji'a tokkoo fi kuma kudha shan akka ta'e beekte. Maallaqni kun guddaadha akkanatti kanaa olis ta'uu ni mala dabalaa deemuuf jira. Kanaaf eega ogummaarraa fudhattee so'aallee irraa fudhatte du'aa godhii fi ji'a afuritti hirreegii fi kanniif haqesii. Anan kanumaan barbaada. Maaliif ji'a tokko jechuun garaagarummaa waa baay'eetu jira. Nama jaarsaa kenna ji'a sadii herreegeeti waan barbaachisa herreegettan akkasitti daa guddaan abbaa saddan barin ta'u waan dalagan haqa murteessa ergasiin booda wattiin tun miidhamtuudha miidhamtuudha yoo miidhamtuu taate immoo gargaaroon an jedhan kaleessallee gargaaruun jinni hawwii dhallee borullee hin garga obboleettii tiyya walii nyaanne walii dhunne akka dhasiin na kaaddee gabbaatee waan walii nyaanne waan walii dhunne ollaan sararsartuu miti anuma takka waan biraas hin jechuun barbaadu. Wallah dhugammaan sun yoo dhugaa akka dhifina siyaan yoo dhugamaa siyaanne biraan barsiisteeti. Kanatti fi isii waliin dalayda meeqata? Kabaa sadii amantee. Isa kana kabaa sadii meeqata jettee miti? Waan isin ilaallatu herreegee ergeetii jira miti waan na biratti fakkeenya woos biratti illee waan kellee itti taree jedhe baatii tokkoof walakkaa jechuudha ka waliin dalane baatii sadi keessa ka tokkoof walakkaa duraa herreennee jira ka tokkoof walakkaa tofa lamayyuu godha baatii lamaa godhaayyuu ka baatii lamaa san nama naa kennaati birrii ergeetillee riisiitii qaba herreennee yoo haxxi tiyya sitti darbite rakkina qabu rabbi jecha si dhiisa yoo haxxi si na biratti haftee jette immoo ani isiif kenna akkasitti nama nuu kenna amma akkanatti jajjajate kanaan namni nama kaabada haasuun nama waa humaan bi argitanii akkas godha ani absiin eessallee waliin finnu argitanii akka kana godhaati
garuu isa biraa immoo ka isin gara biraatiin isa tokkas na godhe ka jettu san suuta dubbanno li deemne rakkina qabu jaarsa kaaneetiin ragaa fidaddee siille ragaan TikTok irra isiirra gubuutiin takatteetiin anillee ragaa isirratti hin gubne ana osoo manaa jira akkas ta'e naanuu boonuu qabda Oromoon namni kuma 8 kun naan boonuu qabu namni tokkochi ka'ee TikTok nama tokkochaa gubuutee jechuudha wallahi maan nama goote oo firii barsiifte hawwisi bicha firii barsiiseeta addunyaan bar YouTube irra barsiifte TikTok irra barsiisuu dandeetta anna magas yaadu bare maaliif waan barbaadoo barsiifte jette atillee eessaa baratte nama barsiise irraa baratte namni biraalee sirraa barata abbaan riskii fi dalagata maaliif an sirratti gubaa yaa biifti namni uffata dalagatu makinu bahee viidiyoo dalagaa jira namni abbaa barbaade irraa suuqii barbaade seenee bita akkamitti namarratti gubuu danda'an nama akkasiitiin hirkiin gaazanii gidee biraa haasofna Dr. Asli obboleessi kenna tokkoffaa obboleettii tenna nama sirriitti si beekuun na bira jiraana hojii isiin hojjettu ogummaa isii nama sirriitti si hordofu jira guyyaa mucaan kun itti dabalamellee yeroo dhiyoo kan akka ta'e qabatamatti beekanii ifnaaniin jechuudha. Tokkoffarratti ifnaaniin dhaamsi anis isaa qabu mucattii tana galateeffadhu. Ogummaa garaagaraa irraa barachuu har'aatis nama ogummaa qabu ta'uun dhugaadha namni namarraa waa barata. Galatoomii jedhiin uummata kana duratti tokko kana. Lammaffarratti obboleettiin teennas ogummaa isaa kenniteef itti gadduun qabdu. Barsiisaa yeroo mana barumsaa dhayitu wayita waasi barsiisu isa caaltee haa argamtuufi. Mucaan kun yoo sirraa baratee iyyuu si caale rakkoon qabu guyyaa tokko si fayyada. Atis ammoo nama barate waan taateef isa barsiifte. Kana si dhagaamuu hin qabu. Ogummaa walumarraa baratama jechuun namni garatti baratee bakka ga'ee hin jiru waan ta'eef. Kanaaf atis ofitti gadduu hin qabdu. Baga barsiifte ogummaa keetiif itti boonuu qabda. Ammas nama biraa baay'istee barsiisuu qabdaa jechuudha. Isa kanaaf obboleessi kennallee si galateeffachuu qaba. Dunyaa amma ammoo irratti wal dhabaa jirtan tana. Mucaan kun nama umriin hawaamattu kabaatii sadii baatii lama waliin hisaaba godhee yoo natti tare ergaa fi jedhaa jira maal jettati akkamiin nama tokkocha isatti amantu dhabde ati Dubaay keessa Asli dhiifaman isin doktoralleedha ummata Oromootiif baay'ee andura madaa hundaa hin dhofadhee waan hundaa obseerra ta'a jedhe garuu hin danda'amne ji'a shani saadal guyyaa takkitti isaa dalagu sa'aatii takka isaa dalagu biiliin dalagan jiran waraqaan ittiin hojjetame akkana tuulamee saaxiniin lafa jira biilii san fidee birrii hunda gajjiru herreegnee asuma isin akka ummata kana akka takkitti man sa'aatii nu waliin gubdanii taa'ee kun hagana jennee walumaan ummata kana waliin gatteennee yoo haqni tiyyee bira haftee jiraate haqa tiyya naa ergee yoo qarana akkuma jedhe naa galchee biyya jiraate haa ulfaatu galateeffadhe odoo hin hambisin kakatee fida waraqatoota ati biilii ittiin hojjenneetiin jedhe kakachiisee fida malee ana kan caqisee hin fichisiisuun naa kakatee qabatee dhufe ummata afotti asumatti haa hirreeguuni. Ji'a shanii miti guyyaa takka haa hojjedhu guyyaa takka baqa ka ji'aa dhiisaa namame isaan biraa deebi'eera. Ifnaan dhageette ka guyyaa wal nu dhibsiisu ji'a shanii miti yoo guyyoota takkas taate muraasas taate rakkoo miti wanni kun akkuma innuu jedhe waraqaa ittiin ba'uuf ittiin galuu jira waraqaa san fidee ammuma herreega haa godhu yoo hayti kiyya bira jiraate na haa ergu yoo biran jiraanne wal eebbifnee oofii walii goonee addaan deemnaa jetti obboleettiin ta'e maal jettaati Ifnaan? Wallahi ani jechuun kana ani sokeedhaaf homaa rakkin qabu garuu isiidhaaf amma kanatti biilii gadaa guurtee tokkoon galabbattee jechuudha shariikaan nama irratti wannaa ergiru kun piriinti godhee yeroo tokko si baasuu danda'a waan ati daladdee jette ka ji'a lamaa sii galee inni kun baasee hagana kan isaan irraa muratan yommuu kan kenna hagana kan piriinti gaggoosiftee tootaalii ajjila sii kaan akka nama barne saban barate keessa jirraa bar biilii ganaa tokko qoturaa olirra piriinti goosee namni waliin dinamni siin amantu kampaanii kana piriinti goosee argitee abbaa barbaadde haa fiddu isiin abbaa naa ta'e obboleessi ajjira namni obboleessatti namanni akkamitti nama biraatti amana obboleessi ajjira firrisii ajjira hiriyoonnummaa isiin labba barbaadaa ta'u sheekaa ta'u beekaa ta'u fidattee achiin booda wanna kana piriinti godhanii kunoo hagana ka ji'a lamaa dalagamee jedhe isa kana baasiin hagana galiin hagana kanarraa adda wayramee hagana sigaa kakeen ergiteef keessaa kasi bira hafee jiraate hagana si bira hafee yoo sirratti namni immoo wal eebbisaa araaramaa nuun jedhanii akkas adda nuyi kuudha.
Amma eenyu mana keessatti kaluu jira bakka nama eega isitti denuu nama hin goona. In fudhadhu akkasii asli. Hin kakachiifne erginaatti. Ili hin fidne ila. Hin mucatti hagana galchee kakatee ka huqubiillee naa kakachuu qaba. Amma guyyaa mahidhamu san huqubii hin fudhattaba miilanaa naan. Oi dubbii wajjira wannoon ta'e ka huqubii rakkoon qabu ka huqubii waa kophaa deemtee beekama wannoo ka dalagaa kan walii galla. Isa itti aarra dabalataa. Haqni hawwiin na biraa qabdu tana hundoo yookaan biyya galcheeraaf jedhee. Sumayyaa tasaayee fittee gattee hir'atte galchimee sumayyaa. Ummata ila. Ani asirratti yaada wayii yoo dhiyeesse danda'ama akka manaatitti marii silaa wanni miidiyaa tun hin toltu. Ani yaada wayii qaba. Boleettiin teenna. Jedhee yaada maaliif jennaani? Jarri kun keessaa yoo wal mokkoran maal ta'a akka waa mara ministeera hojii kanallee akkanatti wanni miidiyaa kanumaaf hin tolle beekta. Kuni waan miidiyaatti bahe in ulfaata. Yoo danda'ame yaadni kiyya maali beekta mucattii fi mucaan keessaa walii galanii birrii hassabanii yoo wal dadhaban obboleettiin teenna nutti yoo deebite wayyu akka ministeera waan mucaan kun godhu akkaataa hojii hunda uummata kana duratti haasa'an amma nama 8,000 bar kun. Kanaaf ministeera waa mara eeguun gaariidha jarana waan qilleensi gisee takka fuudhee fiiguuf jecha waan hin taane keessa galaa jirra waan ta'eef please. Yoo danda'aman isaan keessaa wal mari'atanii walii hassabanii yoo mucattii walii galuu dadhaban obboleettiin teenna miidiyaa irratti haa deebitu. Kanaaf waa'ee ministeera jedhamu jira waa'ee hojii kanarratti waa mara akkanatti miidiyaa irratti zirzirii godhi jechuun obboleettiin teennaallee aan isa kanarratti naan galuu garuu haqa isii fudhachuu qabdi sirri. Garuu isaaf isiin keessaa waan kana xumuranii hassabanii hayti isii yoo galte gaariidha namni martuu wayita hojjettan laala hojii keessan irratti ministeera waa'ee hojii keetii akkanatti haasa'uun hin ulfaata wayitii an akka kiyyatti. Miidiyaatti hin dhiyaadhu. Osoo waan fedhe ta'e dhufee waan akkanaan mari'atu. Haa ta'u garuu kun eega godhame ammas dubbii gabaabsuudhaaf hawwiin isaa wajjin keessaa wal mari'adhaa. Isaa walii waan hundaa hassabaa